Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Eebila 18 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan olitti dhageessan kun walaloo guyyaa goototaa ilaalchisee hirmaataan keenya nuuf dhaamee fi faaruu aanteen sabaa artist Jaal Elemoo Alii ulfina guyyaa gootota kanaaf gallakkisedha. Sagantaa keenya walaloo fi faaruun eegalle itti fufna. Amma immoo oduu biyya keessaa fi alaa qabanne isin dhageessisna. Oduu boodaanis akkamitti qabeenya keenyaan falmanna kan jedhu hirmaataan keenya hayyuun Oromoo tokko tarsiimoo qabsoo ogummaa isaarratti hundaa'ee Stookholm irraa nuuf dhaame kutaa lammaffaasaa Jaalle Ayyaanee Kaayyoo qabatteetti. Yuunivarsiitii Wallaggaa fi Baha Wallaggaa magaalaa Qassootti fincilli xumura gabrummaa itti fufeera. Dargaggooti Oromoo biyya Kanadaa magaalaa Kaalgaarii jiraatan guyyaa gootota Oromoo eebila guyyaa 15 fi hundeeffama waggaa 6ffaa qeerroo bilisummaa Oromoo sirna hawwaan kabajatan kan jedhan mata duree oduu keenya har'aati. Babal'ina oduuf Jaal Tokkicha Murteessaa. Naannoo Gambeelaa jedhamuun beekamtu keessatti yakkisuu kanneessaan raawwatamaa jiraachuun barame. Kibba Sudaan irraa daangaa Itoophiyaa seenanii naannoo Gambeelaa keessaa namoota nagaa baay'inni isaanii 280 olitti lakkaa'aman ajjeesanii namoota lakkoofsi isaanii kana caalan ammoo butanii bakka buutee isaanii dhabamsiisaniiru. Kana malees loltoonni mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee fi loltoonni mootummaa Sudaan Kibbaa warri kuchuuf walitti aggaammatanii akka jiranii fi mootummaan of tuultuu Wayyaanee sodaa guddaa ishee mudateen waan qabdee gadhiiftuu wallaalaa jiraachuu ishee odeessi naannoo sanaa sagalee qeerroof hime. Warraaqsi biyyaalessaa daran jabaachuun yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti gootota barattoota Oromoon itti fufe. Guyyaa kaleessaa jechuun eebila 17 bara 2016 fincilli xumura garbummaa diddaa qorumsa miidii jedhamu waliin wal qabachuun haala ho'aan yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti halkan kana itti fufee jira. Humni federaalaa Wayyaanis naannoo Meen kaampaas jedhamutti barattoota nagaa reebaa jiru. Barattoonnis diddaa isaanii itti fufanii jiru jedha gabaasaan keenya Naqamte. Dargaggootni Oromoo biyya Kanaadaa magaalaa Kaalgaarii jiraatan guyyaa gootota Oromoo eebila 15 fi hundeeffama waggaa 6ffaa qeerroo bilisummaa Oromoo sirna ho'aan kabajatan. Dargaggoonni kunniin saba isaanii Oromoo garbummaa jalaa baasuu fi uummata Oromoo qabsoo deemsisaa jiru cinaa dhaabbatanii ija warraaqsaa kan ta'e qeerroo bilisummaa Oromoo utubuu fi waan danda'an maraan bira dhaabbachuuf ejjennoo fudhatanii jiru. Ammaan duras osoo takka of hin qusatiin qeerroo Oromiyaa keessatti gargaaruun gahee isaanii kan seenaan hin daganne bahaniiru. Oromootaa fi dargaggoota biyya keessaa haamleessuu fi qabsootti daran jabeessuuf gaheen kaffalaa jiran jabaa ta'uun beekama. Oduu biraan Baha Wallaggaa magaalaa Qassootti fincilli xumura garbummaa finiin jira. Eebila 17 bara 2016 mirga abbaa biyyummaa deebifachuuf daran sochiin uummati taasisaa jiru bakkeewwan hedduutti finiinfamaa jiraachuu odeessi qeerroo tibbanaa ni ifoomsa. Haaluma kanaan magaalaa Qassoo keessatti jala bultii yaadannoo gootota wareegamanii gumaacha gootonni keenya shiniiggaatti kaffalan yaadachuuf qeerroo magaalaa Qassoo jala bultii irraa kaasee magaalittii keessatti manneen qana'aa janaa bifa gaariin yaadatee ooleera. Guyyaa kana dursuun sochii magaalittii keessatti gootota barattoota Oromoon eebila 13 bara 2016 irraa eegalee dho'e hanga har'aatti itti fufee jira. Guyyaa sanas dhaadannoof kakuu gurguddaan barattoonni mana barumsaa Qassoo sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa akkasuma hawaasni magaalittiif naannoo ishee kan eegalan yoo ta'u sirboonni warraaqsaas gaafas guutummaa magaalittii hanga sochoosuuf ka'utti gobii lamaan wallifamaa turuu qeerroon achii dubbata. Barattoonnis hanga har'aatti mana barumsaa addaan kutanii akka jiran gabaasaan qeerroo bakkichaa sagalee qeerroof himeera. Kunis murna bicuu Wayyaaneef ergamtuu ishee OPDO sodaa fi rifaatu guddaa keessa galchuun hidhaatti fuulleffachaa jiraachuu qeerroon achii gabaasa isaanii ifoomsa. Barataan Nagaasaa beekumaa qabamee bakki geeffames wallaalamee jiraachuun saaxilame. Barataan kun erga sochii magaala sanaa eegalee adamoo guddaa keessa turuusaa akkasumas yeroo irraa gara yerootti dararamaa erga turee qabamee amma argaansaa dhabamee jiraachuun ittuu sochiin magaalittii uummata makatee daran akka hin dhaabbanne taasisaa jiraachuun dhaga'amaa jira.
Odubran godina Arsii magaalaa Habee fi Roobee keessatti waamichi waraqaalee qeerroo hedduun bittinfamee argame. Waraqichis qabiyyee kanneen akka heerri Oromoof hin hojjenne Oromiyaa irratti hin dalagu, ka'i qeerroo, fincila xumura garbummaa galmaan geenyaa fi kan kana fakkaatan irratti barreeffamanii akka jirantu sagalee qeerroof himame. Kana waliin wal qabatee yeroo ammaa kana konkolaataan gara magaalittii seenuu fi ba'u hundi humna waraana wayyaaneen sakatta'insa cimaa fi muddaminsa guddaa keessa seenanii akka jirantu himame. Bifuma wal fakkaatu magaalaa Hasaasaa keessattis fincilli xumura garbummaa bifa haarawaan qeerroo naannoo kanaan jabaatee itti fufuun beekameera. Kun kanaan osoo jiru godina Arsii aanaa Seeruu Abbaa keessatti ergamaa mootummaa Abbaa Irree wayyaanee qabatanii ilmaan Oromoo qaroo fi qeerroo basaasuuf diinummaa isaanii uummata Oromoo irratti agarsiisuuf ba'an lama kan maqaan isaanii Hussein Jamaalii fi Yaasin Eeliyaas jedhaman irratti humna hin beekamneen tarkaanfiin irratti fudhatame. Basaastonni kunneen lamaan isaanii miidhaa isaan irra gaheen yeroo ammaa kana du'aa fi jireenya gidduu hospitaala Roobeetti akka argaman qeerroo bakkichaan gabaafameera. Dhuma irratti ayyaana guyyaa gootota Oromoo qeerroon barattoonni Oromoo golee Oromiyaa fi yuunivarsiitiilee mara keessatti yaadatanii kabajanii oolaniiru. Sababa kanaanis ani mootummaa demokraatawaati kan ofiin jedhu mootummaan shoror keessaa Abbaa Irree wayyaanee sodaa fi raafamu guddaa keessa seenuun loltoota ishee warreen akka agaazii fi ittisa biyyaa akkasumas humna tikaa ishee magaalotaa fi yuunivarsiitiilee keessa bobbaasuun uummata nagaa doorsisuu fi barattoota qabdee akkuma amala ishee hiitee raarsuuf akka jirtu saaxilame. Oduun keenya sagalee qeerroof guyyaarraaf jennee kanumaa qophiilee afan waliin turtii gaarii. Irbuu Shinnigaa imala dheertuu niyyaan halaalaa egeree iftuu fagootti ilaalaa mul'ata guddaa fosoo deemanii hireen ammaattee kiyyoo seenanii maal goona garuu hireen ayyaanaa maal goona garuu gololleen seenaa if duuban maru seenaaf dubbanna dhaloonnaa baru harraa baratee itti wal qaru jilli goototaa qarayyoon sabaa dhimmi deemaniif kan akkaan jabaa shinnii garratti rakkoon mudattee shiftaa harka seenuun bobbaan gufatte gareen shiftootaa warri kafeetee eenyummaa jilaa laayyoo maseete amantiin qooddee kan feete jeesuuf wal ganan jettee seenicha meessuuf kamtu islaama kam kiristaanni diddarra saasa keessan irbaanni lamatti riiraa adda wal baasaa jetteetti baacce qubatti raasaa nuti amantiidhaan gargar hin baanu nuti Oromoodha duunuu jiraannu jedhanii didan jillar kallaanne sodaa du'aatiif kadhaawwawwaanne murtii gootummaa maayyii fudhatan hadhaa du'aatis waliin unatan muratoo sabaa asafee hin qabne guyyaa shinnigaa akkasiin dhabne timjii amantii wal gidduu dhiqee dhiigni oromummaa walitti niqee walitti titee waliin dikaawee seenaa biqilchee gurmuu tokkummaa keenyaa itiche utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa dubbii eenyummaa dhaala dhalootaa arjooma lubbuu galfata gootaa abjuu tarsiimoo waadaan dulloomne haalaaf yeroo irratti kan hin hundoofne irbuun shinniigaa jinfuu qarrisaa gurmuu sabummaa tiksuu galmisaa falmaa biyyabbaa cimsuu galmisaa aduun qaqamee gogee addaata amma gaalaa lallafee fakkaata sun lafee miti
sullafee miti lafee namummaa sullafee miti lafee namummaa dhaala dhalootaa siidaa tokkummaa qabeenya qaalii hundarra caalu gatiin ni baasomtuun madaala sullafee miti qabeenya keenya gaaf tokko noo lufuunee ol keenya dhaala dhalootaa ta'ee tikfama asxaa gootummaa tahee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfata dhaala dhalootaa tahee tikfama asxaa gootummaa tahee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfata laalaa yaadannoo mudannoo badduu murtii gootummaa murannoo jabduu du'a faarfamtuu ta seenaa qabdu irbuun shinniigaa baraanuun cabdu gufuu gaafasii dhallaa duubasaa iccitii dubbii callaaf huubasaa amman siccaanu haa taa'u boru guyyaa mijatteef dhaloonnaa qoru utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa ni kunuunfanna dhaala dhalootaa galfata nyaannu galfata gootaa walqixa tsaa eda'u gaa irrisuutaa eda'u naaxaa asitti yaan galii biyya yookaan gross national product tsaan waan uummata jireenyaaf barbaadu yookaan consumption in investment yookaan waan boriif facaafatan gaan waan mootummaan barbaadu yookaan government demand taan gibira naaxaa ni ta'a madaalii yookaan baalaans daldalaa fi gargaarsa biyya alaa wajjin mootummaan tokko qabu as keessatti lammiileen biyyattii bifa adda addaan maallaqa biyya alaatii biyyatti ergan ni jira. Formulaan asii olitti argisiifame kun gross national product biyya tokkoo agarsiisa. Akkaataa jeequmsi dinagdee tarkaanfii Oromoon fudhachaa jiruu fi itti fufiinsaan fudhachuu qabuun uumama kan jedhu yoo formulaa kana caqasne ifa taha. Tsaan yookaan consumption waan uummata jireenyaaf barbaadu karaa lama jeequmsi itti dhufa. Karaa duraa tarkaanfii uummati fudhachaa jiruun kan akka karaa cufuu, gabaa lagachuu fi gatii meeshaa jireenyaaf barbaachisu qaalii tahuun warri waa bitachuu danda'an magaalaa keessaa hin xiqqaatu. In investmentiin akkuma armaan olitti tuquu yaalleen nagaa fi tasgabbiin yoo hin jiru tahe abbootiin qabeenyaa investi gochuu irraa of qusatu jechuudha. Gabaan isaanii hin bada. Waan oomishan gurrachuu dhabuun faabrikaa cufsiisaa fi kan kana fakkaatanidha. Government expenditure baasiin mootummaa hin xiqqaata. Tarkaanfii uummati gibira baasuu diduu gabaan kufuun taaksii funaanuun xiqqaachuu fi humni uummata gibira baasuu dadhabuu irraa waan kaheef rakkoon guddaan dhalatee jeequmsi bajata sirreessuu dadhabuu budget crisis fida. Taan gibirri mootummaa waan kufuuf jecha jeequmsi bajataa mootummaa quunnama. Fakkeenyaaf waraana illee waan ittiin sochoosuu dhabuuf deemti. Naaxaa net export jechuun madaalii gurgurtaa alaa galuu fi alatti baasuudha. Export as keessa kan jiru meeshaalee alatti ergaman gargaarsa biyya alaatii bifa adda addaan argamu maallaqa lammiileen erganii fi foreign direct investment ta'a. Akka importiitti immoo waan biyyattiin alaa bittu hundaa fi warri mootummaa dinagdee biyyattii saamuun alatti kuufatan keessatti akka fakkeenyaatti kaasuun hin danda'ama.
Armaan olitti economic structure biyya tokko waan fakkaatu fi karaa kamiin jeequmsi dinagdee akka dhalatu ibsuu yaaleera. Tarkaanfiin Oromoon karaa hundaan diina ofii irraa kaasuuf qabeenya isaa dhimma itti ba'uun fudhachaa jiru jeequmsa dinagdee cimaa biyyattii keessatti akka fiduu fi deemu arguun hin danda'ama. Jeequmsa dinagdee kana fidaa waan jiran keessaa sababoota isaan 2014 eeree akkuma jirutti akka itti fufudhaama. Ammaan achi amma mootummaan kun harka laatutti tarkaanfiin itti fufuun furmaata biraa hin qabu. Kanaaf tarkaanfileen ammaatti fudhataman dinagdee biyyattii irratti waan geessise argamaa kan jirru irra darbee yeroo gabaabaa keessatti jeequmsi dinagdee dhalachuuf jiru foormulaa armaan olii caqasuun xiinxaluu hin danda'ama. Kanaaf jecha tarkaanfiin qabeenya keenyatti fayyadamnee qabsoo goonu caalaatti itti fufuu qaba. Armaan gaditti qabxii kana irra deebi'een kaasa. Barattoonni Oromoo akka qotee bulaan oomisha midhaanii fi kaash kiroop qabu gabaa irratti baasee hin gurgurre itti fufiinsaan gorsuu. Qotee bulaan amma tarkaanfiin kun dhiibbaa yookaan effeekti qabaatutti ilmaan isaa tumsuuf jecha qabeenya isaa midhaan, sangaa, hoolaa fi re'ee buna gabaa irratti baasee akka hin gurgurre tarkaanfii irratti akka fudhatu. Tarkaanfii dhiyeessii dhaabbii yookiin stop supply kan jedhu akka bu'aa yookaan effect fiduuf yoo xiqqaate baatii 6 deemuu qaba. The cost effect of the Oromo fincila xumura garbummaa to the enemy. Fincilli deemaa jiru dhaamsuuf bajetni mootummaa akka harki caalu waraana irratti ramadamu tahee jira. Waan bajetni gara waraanaatti ramadameef rakkoon hojii mootummaa biraanis dhalata. Akkuma yeroon fincilli xumura garbummaa dheerachaa deemu bajetni waraanaas dhumachaa deema. Kunis dhaawwataan akkuma yeroo dargii sana diinni akka diigamu taasisa. Akkuma argaa jirru humna waraanaa qabdu kana naannoo tokko irraa gara naannoo biraatti sochoosuun drift cost akka beenzinaa, nyaata, allowaansii fi kan kana fakkaatan baasii waraanaa akka rookeettaa saamiitti kaasee jira. Akkasumas bakka mootummaan hin jirretti gibira funaanuun rakkoo tahaa jira. Other implication of fincila xumura garbummaa. Warri investor biyya Itoophiyaa keessatti invest gochuuf yaada qabaniif gochaa jiran yaada jijjiiru yookaan baqatu. Galiin mootummaa karaa biyya ambaatti argatu hin kufa. Hiriirri nagaa biyya alaatti godhamaa jiru kana gaafachaa jira. Warri lixaa tarkaanfii Oromoo amma tahaa jirutti xiyyeeffannoo laachuu eegalaa jiran. Fincilli xumura garbummaa itti fufuun yoo mootummaan kun kufaatiin dinagdee fi siyaasaa ishee mudachaa dhufe qarqaarsi warra mootummaa kanaa nurraa ka'ee jirus hin xiqqaata. Maallaqi biyyattii gatiidhaan waan gadi xiqqaatuuf depreciate waan isheen alaa galchitu hundaa qaalii taha. Imported inflation as a result of currency weakness waan uummanni barbaadu hunduu qaalii taha. Jeequmsi dinagdee caalaatti uumuun kufaatiin mootummaa kanaa as dhiyeessa. Qabsoon amma Oromiyaa keessaa duwwaatti deemaa jiru kun magaalota akka Finfinnee faa keessattis babal'achuun gaaffii yeroo taha. Oromoon waan oomishuun akka dhiyeessii fi waan fedhii isaa guutuuf jecha bituu akka dhiyeessitti yoo tooftaan irratti hojjetu qabeenyi kun haala qabsoo mijeessuu danda'u irra darbee gaaffii abbaa biyyummaa kaasaa jiruuf ofuma isaaf furmaata argata. Xumura irratti haala qabsoof har'a maal gochuu qabna? Qabsaa'oti ilmaan Oromoo Oromiyaa ala bakka adda addaa jiraatan haala sabni keenya keessa jiru bira jiraatanii hubachuu yoo dadhabanis hamma ta'e oduu argamu bifa barruun karaa miidiyaalee adda addaa fi iyyaafannoof kan kana fakkaataniin haala ta'uuf deemu tilmaamuun nama hin rakkisu ture. Fincilli diddaa garbummaa ilmaan Oromoo akka qeerrootti qindaa'ee saba Oromoo guutummaatti hirmaachisee fi mootummaa faashistii wayyaanee gaangisteroota ilmaan Tigree akkas raasee kana maal irraa akka kahe beekuun nama tokko rakkisuu hin danda'a. Haa ta'u malee cunqursaan akkas daangaa darbee ilmaan Oromoo hedduu jiruu fi jireenyi itti dhiphisu irra darbee maatii isaa beelaaf saaxilee jiru kun guyyaa tokko akka dhukahee ka'u tilmaamuun nama hin rakkisu. Kana malees akkuma beekamu abashoonni aadaa turee fi jiruun tuffii isaan saba Oromoof qaban keessa darbuun waan barbaadan hundaa hin goona jechuun miidiyaa isaaniitiin illee ol ba'uun erga gaafa aangootti dhufanii saalfii malee dubbachaa waan turan hundaa hojiitti jijjiiraa jira.
jiraachuun isaanii sabi Oromoo waan argeef jecha jiraachuutti irraa qabsaa'ee du'uu wayya kan jedhu filate qabsoo godhee sirna kana ofirraa kaasuuf murteeffatee fincilaa jira. Diinni amma biyya keenya humna waraanaan qabatee bitaa jiru kun akeeki isaa ilmaan Oromoo akka sabaatti yoo lafa irraa duguuguu dadhabe jilbeenfachiisee bara dheeraaf bituuf ture. Uummatni Oromoo keessattuu ilmaan sammuun bilisooman qeerroon dhaadannoo better to die on your feet than live forever on your knees jechuun wareegama ol aanaa sabi keenya baasee akka bilisummaa isaa argatu hoogganaa jiran. Kun ekeraa qabsaa'ota Oromoo warra qabsoo kana irratti wareegaman gammachiisee warra utuu hin nuffin kaayyoo goototaa fiixaan baasuuf qabsootti jiran ammoo hedduu boonsaa dhugaa goototaa mul'isa. Haalli amma deemaa jiru kun gadi fageenyaan yoo xiinxalame maal yoo goone injifannoon keessa baanaa kan jedhu tilmaamuun barbaachisaa duwwaa osoo hin taane murteessaadhas. Kanaaf jecha xiinxala akkamitti qabeenya keenyaan haa falmannu jedhu ogummaa koo irra dhaabadhee kan ta'u qabu gumaachee dhaawwataa qabsoo keessa yeroon gara fuula duraattis nan gumaacha. Wanneen eeree kana itti fufiinsaan hojiirra yoo oolame bu'aa isaa walumaan xiinxaluuf deemna jedheen abdadha. Injifannoo uummata Oromoof bitootessa 2016 Stockholm. Yuma ufiti rasa santuma way dangu batani kabenya sama way debra Oromo yandukanaku ni debra Oromo yandukanaku indune ni jirtu Yomille jiratu galme senaratu iftani mullatu galme senaratu iftani mullatu lafentenyas chapte inis nu lole ya galanate ni magarsa bilisuma bukse derbe way gabruma ni magarsa bilisuma bukse derbe way gabruma rasa sadinatin tumamtani gabruma didadaf kan kuftani rasa sadinatin tumamtani rumah didadaf kan kuftani ano wang Kenya baratoni Oromoni bilisumantenya gumakeisani bilisumantenya gumakeisani bilisumantenya gumakeisani bilisumantenya gumakeisani bilisumantenya gumakeisani ufiti rasa santuma way dangu batani kabenya sama ni debra Oromo yandukanaku ni debra Oromo yandukanaku indune ni jirtu Yomille jiratu galme senaratu iftani mullatu galme senaratu iftani mullatu lafentenyas chapte inis nu lole ya galanate ni magarsa
bilisumma bukkisee darbee way gabrummaa ni magarsa bilisumma bukkisee darbee way gabrummaa rasasa dinaatiin tumamtanii gabrummaa diddaadhaaf kan kuftanii rasasa dinaatiin tumamtanii gabrummaa diddaadhaaf kan kuftanii aanowwan keenya barattoonni Oromoonni bilisummaan teenya gumaa keessanii bilisummaan teenya gumaa keessanii bilisummaan teenya gumaa keessanii bilisummaan teenya gumaa keessanii bilisummaan teenya gumaa keessanii. Isin keessummeessuun kan isin waliin ture an Hariiroo Jorgooti. Qophii keenya guyyaa har'aa kanumaan goolamne sagantaa itti aanutti hanga wal agarruutti nagayaan nuuf tura. Turtii hanga ammaatti nu waliin qabaattaniif galata guddaa isiniif galchina. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati.